amma abdii kutataniiru jechuudha. Ameerikaan karamiin waraana kana keessaa bahuu akka barbaaddu karamiin sababa maaliitiin bahu yookaan immoo waraana dhaabuudhaan sa'aatii 48f waraana dhaabuu humni waraanaa Iraan baay'ee rukutameera baay'ee caccabeera jedhama. Kuni Israa'el abdii kutachiiseera. Ofirraa qolachuun akkasumatti callisanii ilaalaa jiru haliidhamaa jiru jechuudha. Iraan akkasitti nu rukutaa jirti jechuudhaan haga iyyachuutti geesse jechuudha Israa'el. Garuu deebii argachuu meeshaa waraanaa addunyaa balleessu ijaaraa jiru kana booda waraana isin jalqabdan keessa isin injifannoo guddaa ta'uu danda'a jechuudha. Iraaniif caccabsuu dandeesseerti jechuudha. Iraan baay'ee addunyaa irratti wanta ajaa'iba jechisiisedha wanti kun. Yooyyaa harka fuune akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota miidiyaa JSS Afaan Oromoo. JSS Afaan Oromoo turtii waggaa tokko booda karaa viidiyootiin dhufuu danda'eera. Kunis kabajaa fi akkasumas mooraalii isin nuu kennitan irraa akka ta'e hin dagatinaa isiniin jenna. Ammas nu jajjabeessuu itti fufaa isiniin jenna. Nus ciminaan cimne kana caalaa qophoofnee akka dhufnu abdii guddaa qabna. Turtiin keenya waliin taasisnu kan guyyaa irraa odeeffannoowwan gaggabaaboo akkasumas xiinxaltoota gaggabaabduu tokko tokko isin biraan geenyee odeeffannoo guyyaa irraaf qabnu xumurra jechuudha. Kallattumaan gara odeeffannoo guyyaa irratti dabarra. Egaa akkuma beekamu xiyyeeffannoon keenya irraa odeeffannoo baha giddu galeessa irratti kan xiyyeeffatudha. Sababni isaas addunyaa guutuun oduun inni haasa'u inni irratti mari'atu ekspertoonni saayintistoonni siyaasaa akkasumas warroonni waa'ee waraanaa qoratan hundi baha giddu galeessa irratti xiyyeeffachuudhaan odeeffannoo baasaa kan jirani. Sababni isaas addunyaa guutuun xiyyeeffannoon isaa maaf gara baha giddu galeessaa garagale yoo jenne sababni isaas wanta guddaatu achi jira. Dhimma diinagdeetu achi jira. Dhimma humnaa yookaan immoo dhimma paawariitu achi jira jechuudha. Kanaaf nutis achirratti xiyyeeffannee oduuwwan gaggabaaboo fi waqtaawoo karaa adda addaatiin isiniin gahaa turreerra karaa oduutiin jechuudha. Amma immoo kallattiidhaaf viidiyoo qabannee dhufneerra kallattuma gara odeeffannoo keenyatti dabarra. Egaa akkuma beekamu waraanni baha giddu galeessaa baay'ee cimee itti fufee jira. Iraan rukuttaa ishee baay'ee jabeessatti kan jirtu akkasumas Israa'elii fi Ameerikaan illee rukuttaa isaanii akka malee cimsaati kan jiran waraana kanaani. Ameerikaa fi Israa'el taargeettii xumurre jechuudhaan amma immoo bu'uuraalee misoomaa Iraan irratti xiyyeeffachuudhaan haleellaa gurguddaa taasisaati kan jiran. Akkuma agarree guyyaa kaleessaa riqicha guddaa Iraan keessatti argamu tokko rukutaniiru. Akkasumas immoo dhaabbata bishaanii fi dhaabbata ibsaatitu nu hafee jechaati kan jiran amma. Egaa waraanni kun cimee kan durii caalaa baay'ee hammaatati kan jiru. Humni waraanaa Iraan baay'ee rukutameera, baay'ee caccabeera jedhamaa turus yaa ta'u malee misaayilaa miti inumayyuu humni ittisaa amma oomishaa jirtu Iraan baay'ee cimaa akka ta'e agarsiisati kan jirtu addunyaatti. Sababni isaas meeshaalee waraanaa Ameerikaa yookaan immoo jeettiiwwan waraanaa raadararraa dhokatan yookaan immoo mul'achuu kan hin dandeenye kallattiidhaan rukutuu dandeessiti jirti jechuudha Iraani. Kanas kan goote meeshaa waraanaa reefu oomishaa jirtuun akka ta'e addeessiteerti jechuudha. Nutis odeeffannoo keenya keessatti qabannee dhufnee turre. Egaa waraanni kun garamitti deema kan jedhu waraanni kun baay'ee hammaatati kan jiru. Ameerikaan humna waraanaa yookaan immoo humna lafoo erguudhaan odola Iraan kan gaazidhaan baay'ee badhaate qabachuudhaafis baay'ee yaaluu akka danda'udha kan himamaa jiru. Haa ta'uutii dhimmi kun dhimma ta'uu hin dandeenye yookaan immoo wanta milkaa'uu hin dandeenyedha. Sababni isaa akkuma jechaa turre nuti mataan keenya kan sodaachaa turre waraanni Iraan humna qilleensatiin rukutamuu danda'a yookaan immoo dandeettii waraanaa ishee hin qabdu kan akka misaayilaa kan akka diroonii akkasumas immoo meeshaaleen lafa jala jiran kun humna waraanaa kanaan rukutamanii Iraan harka kennachuu dandeessi kan jedhudha kan sodaachaa turre. Yaa ta'u malee sodaa san keessaa baaneerra. Uummanni addunyaa guutuun wanta kana eegaa kan ture. Sababni isaas boombiiwwan gurguddoo Ameerikaan qabdu kan akka boombii B2 jedhaman kun lafa jala uranii gadi seenuudhaan fageenya dheeraa deemuun haleellaa taasisuu waan danda'aniif misaayilaa fi akkasumas diroonii niikulara Iraan irree barbadeessuu danda'u jedhamee sodaatamaa ture. Wanti kun hin taane. Nimayyuu Iraan
Yeroo kanatti misaayila ciccimoo oomishaa akka jirtu akkasumas fooyyessaa akka jirtu odeeffannoowwan ba'an ni mul'isu. Humni waraanaa Israa'el humna salphaa miti. Humna baay'ee guddaadha. Humna meeshaa waraanaa guddaa qabudha. Deebi'ee raadarri isaanillee baay'ee cimaadha. Ofirraa qolachuu irratti baay'ee cimaadha. Akkasumas jeettiiwwan isaanii haleellaa taasisuu irratti baay'ee ulfaatodha. Iraan garuu kana hunda jala dhaabbachuudhaan meeshaa waraanaa ishee tiksuudhaan akkasumas oomishuun deebistee rukutuu itti fufteerti. Kun immoo ajandaa yookaan immoo kaayyoo waraanaa Ameerikaa fi Israa'el qabatanii seenan baay'ee jala rukuteera. Kaayyoon isaan qabatanii seenan inni jalqaba irratti mootummaa Iraan aangoo irraa darbuu ture. Inni biraa immoo misaayila Iraan kana fageenya dheeraa deemee haga Israa'el ga'ee Israa'el dadhabsuu kan danda'u kana guutumaa guutuutti balleessuu oomisharraa jalqabee haga dhumaatti balleessuu akka ta'edha kaayyoon isaanii. Inni biraa niikulara Iraan guutumaa guutuutti hojiidhaan ala taasisuu yookaan barbadeessuu ture. Kunis hin taane mootummaa Iraanis aangoo irraa buusuuf ture. Kunis hin taane amma immoo gara dinagdee Iraan duraanuu dadhabaa ta'e balleessuutti bu'uuraalee misoomaa uummataaf barbaachisoo ta'an balleessuutti ce'aniiru. Kuni baay'ee waan nama gaddisiisudha. Addunyaa guutuumillee itti gaddaa kan jiranidha. Dhimma kana dhimma baay'ee nama gaddisiisudha. Guyyaa dheengaddaa humni waraanaa Ameerikaa dildiyyii yookaan immoo riqicha guddaa ta'e Iraan keessatti rukutee ture. Kanaanis akka waan guddaa hojjetanitti pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp postotaa ture miidiyaa mataa isaa irratti. Wanta kana goonee jirra ammas immoo itti jabeessina wanti nu hafe jira jechuudha. Kallattumaan misaayila Iraan balleessinee jirra, niikulara ishee barbadeessinee irra jechaa turan garuu Iraan haleellaa taasisuu itti fufteetti amma abdii kutatan. Ameerikaan karamiin waraana kana keessaa ba'uu akka barbaaddu karamiin sababa maaliitiin ba'u yookaan immoo waraana dhaabuudhaan guyyaa irraa wanti haasa'amaa jiru maanni waraana dhaabuu sa'aatii 48f waraana dhaabuu gaafii Iraaniif dhiyeessitee turte jechuudha. Ameerikaan guyyaa irraa odeeffannoowwan ba'an akka mul'isanitti jechuudha. Yaa ta'u malee Iraan hin ta'u jetteetti. Waraana dhaabuu wanti jedhamu kana booda hin hojjetu. Haga dhumaatti lammata Iraan irratti waraana banuuf akka haamilee dhabdanitti isin rukunna jechuudhaan humni waraanaa Iraan dhaadachaati kan jiru. Yaa ta'u malee pirezidaantiin Ameerikaa biyya keessattis rakkachaa jiru. Mormiin uummataa irratti ka'aa jira. Diinagdeen rukutamaa jira. Kanaaf jecha karamiin akka ba'an barbaadu garuu kun milkaa'uu hin dandeenye. Callisanii yoo adda kutan akka mo'amanitti ilaalamu yookaan immoo Ameerikaadhaaf saalfii guddaa ta'a waan ta'eef sababa barbaadu. Osoo waanuma xiqqoo ishee Iraan irraa argatanii waraana kana dhiisanii ba'u ture. Garuu kun hin taane. Israa'el irraa akkasuma humni ittisa ishee baay'ee dadhabee ofirraa ittisuu dadhabee rukuttaa guddaan irra gahaa ture. Yaa ta'u malee yeroo akkas jennu humni waraanaa Israa'el jeettiiwwan ishee Iraan rukutuu dadhabanii jechuun haleellaa gurguddaa taasisaatii jiru. Haga magaalaa sossa'utti jechuudha. Yaa ta'utii humna waraanaa kan Iraan kana dadhabsiisuu yookaan immoo balleessuu waan hin dandeenyeef misaayilonni Iraan kanneen akka Koraam Shaayir 4 jedhaman kun bakka tokkotti boombii hedduu qabatu. Misaayila tokko dhukaaste Iraan misaayila tokko yoo dhukaaste yeroo humni ittisaa Israa'el dhaqeetoo waan san rukutu bittinnaanii magaalota guutuu gubaa jiru. Kuni Israa'el abdii kutachiiseera. Ofirraa qolachuun akkasumatti callisanii ilaalaa jiru haleelamaa jiru. Sababni isaas isa kana hunda qolatanii waan hin dandeenyeef abdii kutatanii haleelamaa jiru. Gara dhaabbata mootummoota gamtoomanitti haga iyyachuutti ga'aniiru. Maaloo boombii kalastaraa kana nurraa dhaabbatu. Iraan akkasitti nu rukutaa jirti jechuudhaan haga iyyachuutti geesse jechuudha Israa'el. Garuu deebii argachuu hin dandeenye. Inimayyuu biyyoonni Awurooppaa kanneen akka Faransaay, kanneen akka Xaaliyaan, kanneen akka Ispeen dabalatee jechuudha. Kana dura kan nu gowwomsaa turtan hin ga'a. Iraaq irratti nu gowwomsitanii waraana keessa nu galchitanii humna waraanaa ijaaraa jiru yookaan meeshaa waraanaa addunyaa balleessu ijaaraa jiru jettanii nu gowwomsitanii waggoota 20 oliif nutti taphachaa kan turtan nugaa kana booda waraana isin jalqabdan keessa isin jedhanii guutummaatti cufaatu jiran. Inimayyuu odeeffannoowwan amma ba'aa jiran maanni Awurooppaan of dandeessee Iraan waliin waliigaltee yookaan immoo marii taasisuuf beellama akka qabatteedha kan dhagahame. Kunis baay'ee oduu guddaadha Iraanii fi sababni isaas waliigalteewwan yookaan immoo qoqqobbiiwwan biyyoonni Awurooppaa kun Iraan irra kaa'anii jiru qoqqobbii san kaasaniillee
dooniiwwan isaanii karaa Strait of Hormuz akka darbu taasisuu dandeessisu. Kun immoo injifannoo guddaa ta'uu danda'a jechuudha Iraanii fi sababni isaas waliigalteewwan yookaan immoo hariiroo neetoo fi Ameerikaa gidduu jiru akkasumas hariiroon biyyoota Awurooppaa fi Ameerikaa gidduu jiru kan caccabsuu dandeesseerti jechuudha Iraan. Baay'ee addunyaa irratti wanta ajaa'iba jechisiisee walitti dhufeenya. Kanaaf odeeffannoowwan akkanaa fuuldurattis qabannee dhufna baay'inaan babal'isnee isiniin biraan geenya karaa viidiyootiin illee homaan jennu waliin turtii guddaa taasisna gara fuulduraatti waliin turra viidiyoo keenya laayik gochuu sheer gochuu hin dagatinaa isiniin jenna odeeffannoowwan walitti guurree akkasumas immoo xiinxala irratti daddarbaa isin biraan ga'uu itti fufna kabajamtoota hordoftoota miidiyaa JSS Afaan Oromoo nu waliin ta'uu keessaniif galatoomaa waan nu jaalattaniif galatoomaa isiniin jenna nullee baay'ee isin jaalanna turtii keenya itti fufna nagaa